Waamicha ilmaan Oromoo maraaf kitilaan hiriiree kitilootaan WBOf mootummaan PP WBO baatii tokko keessatti balleessina jechuun labse lola kanaaf humnoota waraanaa fi tikaa naannolee fi mootummaa Eertiraa daboo yookaan guuza waammatee WBO irratti hiriirseera. Har'a golee Oromiyaa hunda keessatti lolli geggeeffamaa jira. Hanga ammaatti WBO'n lola kana ofirraa qolachuu bira darbee diina leeluun injifannoo gurguddaa galmeessuun duulli akka oduu ta'uu dhiisuu agarsiisaa jira. Lolli kun Oromummaa fi Oromiyaa balleessuuf diinaan labsamee akka geggeeffamaa jiru hubannoo keessa galchuun uummanni Oromoo WBO waliin lola kanatti seenuun yeroon amma ta'u wal yaadachiisaa. Global WBO Support Task Force Projectii Kitila WBOf jedhu dameelee Task Force waliin qopheessuun dirmannaa hatattamaaf waamicha taasisaa. Guyyaa eebila 30 bara 2022 sa'a waaree booda sa'a 1 PM sa'a DC'tti akkasumas pirojektii kana sadarkaa idil-addunyaatti dameeleen Task Force sagantaa kanaaf ta'u qopheessan irratti hirmaachuun dirqama Oromummaaf waannuun affeerraa keenya. Anis qabeenyi koos WBOf pirojektii Kitila WBOtti hirmaannu. Kitilaan hiriiree kitilootaan WBOf humna deeggarsaa WBO idil-addunyaa Global OLA Support Task Force irraa.